Garuu ammoo namni isaan waa takka godhan namni gartee isaan tiiticharraa kaasan. Namni sodaa isaanii qabu. Tokko illee nu hin jirre. Anti roqasan qara sanitti kamata xiyyaara. Amma inni furmaatee fi jawaateerraa hanga isiin gartee isaanirraa hanaaku jirtu gartee rakkoon isii bultii isii diiginsi gartee furmaatee fi jawaatee bira jiraa waan jiru isiin gisee ibsattu inni akka nama dura dhaabbannoo qabu gartee yaada sanii hin qabne akka nama isii tana kararra deebisuudhaaf yaada qabu bifa akkasii sanitti dubbachuu jira miti garuu ani hin beeka waan isaan ta'an. Saamsaan ansi dhaama bakka kanarratti isin tun akkuma obboleettiiti yaaddatti obboleessa kiyya anis akkuma keetti ilma dhiiraati intala dhalaa takkaan ganaa fuudhuu ta'a kanarra jawaadeedhaa fi furmaateen bultii isaanii bareedduu qabatanii tattaa'u jira wal qabatanii sababni fi deemee kan fuune gartee ati deemee si fuusisuudhaaf deemaniif maali sammuu qabdu xiqqishotti yaadi haadha ilmaan keessi facaasisanii ati si fuusifnaa yaada jiru haala saba isaa irratti osoo si fuusisaniiru hangammaa kana bibbib jammalee booda si harkaa kasaaraa kasi galchinitti harka si qabu waan ta'eef na dhageeffatu caalaa fi dhaamsa jira ati immoo yoo naaf qabamte yoo na kabaje gurbaan hambaasa illee si kabaje garteemi tun intala kabajaa qabdi jee siila deebi'ee intarsallee dhiisee sheenee kan dhufu ta'a. Hoggaa immoo bibbib jettee. Yaa maamata baay'isa yaa faamne mallee jibbuma isaa jirtu sani maaliif ati naafi caalaa adda dhufa geessuu feeta? Mee takkaan si dhaama kimee atarratti akka obbolummaa takkatti nuti dhiirti dhalaan fakkeenyaaf fuudhalee nagadhee beeku masalaan gisee nagatti ilaalu yoo amala gaarii qabaatte abbaa mana kiyyaa itteeni miidhuus baattee arrabsuus baattee ammumammaan tanaahu intala inni gartee fuudhuu deemu saniif goflaa ta'uu jirta maaliif isin takkanaati hamtuu akkasiiti aan hamtuu akkasiiti miti ana na fuudhii akka isin jettu godhuuf jirta yoo ati haala gaarii qabaattee jaalala kanniteef intala san gatee dhufa maaliif. Ati caalaa jirtu kan jira gartee. Akkanumattuu miidiyaan si agartee namni kun hunduu si argee hammeenya kee nama meeqaa ofu jira. Anu mataan ani waan feeta ilma namaa hanga. Intalatti mi'aawu jira ammoo namni isaan waa takka godhan namni gartee isaan tiiticharraa kaasan. Namni sodaa isaanii qabu. Tokko illee nu hin jirre. Anti roqasan qara sanitti kamata xiyyaara. Amma inni furmaatee fi jawaateerraa hanga isiin gartee isaanirraa hanaaku jirtu gartee rakkoon isii bultii isii diiginsi gartee furmaatee fi jawaatee bira jiraa waan jiru isiin gisee ibsattu inni akka nama dura dhaabbannoo qabu gartee yaada sanii hin qabne akka nama isii tana kararra deebisuudhaaf yaada qabu bifa akkasii sanitti dubbachuu jira miti garuu ani hin beeka waan isaan ta'an isaan hundaa'uu beekadu amma sirra anaatu isaan beeka. Ogguu akkana jedhan kana beekaa akka nama faallaa walii ilaalchi isaanii gartee wal dhabee fakkeessaniiti wayiif deeman amma. Siigalee amman tanaa yaadni isaanii kanaafuu haa galatoomu hamtuuf jee waa toltuuf jee. Hundattuu haa galatoomanii. Garuu silattuu bakka ol bahanii har'a maal keessa akka jiran. Maal akka yaadaa jiranii maal sochiin isaanii maal akka ta'e. Alhamdulillah iidaas dabarsine. Kaan sanoo kaafaanii dhaadhaa sunoo kabira taa'u kasadaffaadhaa Sheekh Labiib baanan san. Waa takka keessaas hin jiru haasawaas karatti haasawus hin beeku maal akka godhu. Sanii duuba hatta tana fakkaatti yoo naggaan laalu. Dhiiroo akkasii. Namni akkasitti osoo kaameeraa duratti ka duuba jiru isa na fakkaatti waan. Hoggaan akkatti jira. Isaatu istirateejii diriirsaa fi jira hatta isaanii tana waan jiru. Nama gatu saajii mee namni gatu saajii. Nama waa takka beeku gartee meeshaa quluu tanallee jechuun hin fadhu quluu maaliif jawaateen habiibtii isaa haadha manasaa qaaliidhaaf waan moggaaseef jecha quluu tana isaaf qudhuullee hin fadhu meeshaa yookaan ashaangullitii gartee faranjiin tolchitee ijoolleedhaan taphachiisuudhaaf gartee nu gatee ergitu tana qorqorroo tanaa jechuun dandeessa achuma taa'ee. Isaanummaan kunuu yaada isaaniitiif haasoo isaanii kana karam akka deemuu fi eessatti akka deemuu. Anamma akkana fakkaatutti namni keessa gatus nama badaadha. Ati akkasii fudhatte. Ka duubaa isaan kattatee kaameeraa sanuu kaa'e.